Jabeessaati. Hojjettoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa raayyaa ittisa biyyaa fi deeggarsa birrii miiliyoona 19 taasisaniiru. Hawaasni fi hojjettoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa miindaa isaanii ji'a tokko birrii miiliyoona 19 olii fi dhiiga isaanii arjoomuun raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa akka jiranis himanii jiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaatii dhimma Beektaa Shoomaatu dhiyeessa. Hojjettoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa qabeenyaaf humna qabnuun raayyaa ittisaa cinaa ni dhaabbannaa jedhan. Qaamaan deemnee duuluu dhabniyyuu biyya keenya qabeenya qabnuun cinaa dhaabbachuudhaan ni deeggara jedhaniiru. Rakkoo amma biyyi keenya keessa jiru kan akka hin dheerannee fi namni hunduu tokkummaa fi waliigaluun biyya ofii deeggaruu qabas jedhan hojjettoonni kunniin. Deemanii raayyaa ittisa biyyaa bira yoo ammoo qaamallee hin deemnee bira dhaabbachuu dadhabne nuti maanoo waan qabnu waaqni nuu kenneera dhiiga nuu kenneera karra nuu kenneera waan qabnuuni dhiiga qulqulluu qabna hin kennina bira dhaabanna dhiigi kiyya tokkochi nama fayyisuu qaba waan ta'e lubbuu isaa ka oolchuu qaba waan ta'e rakkoon kun nurra dheeratu hin qabu dafnee gabaabsuu qabna gabaabsuuf immoo tokkummaa keenya gaafata walii galuu gaafata of kennuu gaafata qabeenya keenya kennuu gaafata lubbuu keenya kennuu gaafata waan baay'ee nu dhamaasuu danda'a keessa darbuuf jecha qofaan akkasin dhaabbanna akkas taana kan jedhu qofti gahaa miti hunda keenyarraa tokko keenyarraa irmijjaa barbaachisu kan nu gaafatudha haalli har'a nuti keessa jirru kun. Hojjettoonni yuunivarsiitichaa kanaan duras deeggarsa godhaa kan turan yoo ta'u biyyi keenya hanga birmadummaa ishee mirkanaa'utti deeggarsi keenya sitti fufaa jedhan. Haleellaa raawwatame irraan kan ka'e armaan duras deeggarsa kana goonee jirra ta'uu haalli biyyi keenya amma keessa jirtu balaa qaamonni biyya kana diiguudhaaf socho'aa ittiin jiran karaa kaaba biyyattiitiin isa kana qolachuudhaaf gatii raayyaan ittisaa kaffalaa jiru inni lubbuu isaa dabarsee naaf laateeti biyya koos sanas nagaan akka jiraadhuuf jedhee akka jiraadhuuf gatii naa kanfale kanaaf anilleen yoo isa biratti bakka dirree waraanaa sanarratti argamuu baadhes bakka hojii hojjechaa biyya tiyya tajaajilu sanatti miindaa kiyyaa fi dhiiga kiyyas isaa arjoome isa bira dhaabbachuu kiyya agarsiisuudhaaf. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalawaataa raayyaan ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun hawaasni fi hojjettoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa mindaa isaanii ji'a tokko birrii miiliyoona 19 olii fi dhiiga isaanii arjoomuun raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa qaban agarsiisuu dubbatani. Hojjetaa fi hoggansi Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti argamu raayyaa ittisaa keenya bira maaliin dhaabbanna jedhee maree taasisuudhaan murtii irra geeraa waan lama irratti murtii dabarseera. Inni jalqabaaf inni tokkoffaan kan amma gochaa jirru dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf arjooma waan ta'eef bu'uuruma kana dhiiga arjoomaa jirra jechuudha. Inni lammaffaan immoo mindaa keenya ji'a tokko raayyaa ittisa biyyaatiif kennuudha. Akka waliigalaatti hojjetaan keenya mindaan ji'aasaa gara miiliyoona 19 achi ol ta'u raayyaa ittisa biyyaatiif arjoomuuf waadaa gallee jirruuf isa kanan kennina. Kanaan raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuudhaan nagaaf tasgabbii biyya keenya ni mirkaneessina.